fuudhuun jenne qarshii dubartiitiin haa fuudhuun jenne ayaan quraanaallee ni dhoggiti ayaan quraanaallee ni dhoggiti tun kaul arba dubartiin ni heerumsiifamti waa afuriif jechuun suni limaaliyaa duniyaa isiitiif jechuu achi keessa jiraadiisa waa afurii san keessa duniyaa isiillee ilaalama duniyaa isii ilaalama jechuun sun akirri yoo isiin kaduutu taate duniyaan sun ilmatti haa hafuuf jechuu ilma isiititti hafa jechuu takka ammoo akka dubartii kaanii nafakaa nama hin gaafattu baay'iftee nafakaa isii ufumaa uf dandeetti garii jechuu akkana malee awwala wanni fuudhuun ka isaatiin fuudhuudha qaba ka isaatiin fuudhuudha qaba yoo fuudhan dandayin taataa fuudhaa mana itti galfatu hin dandayin haasoomu naam ajibure tu jazakumullah jaza Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah doa kapteni. Nage. Sheikh Robe, Sheikhuna qabe tanaga qabda. nage sheekuna sheekitti jedhi ka nagaa qaba sheekuna sheekitti jedhi ka eegata ka goote ay afaan goge waa dunu faan yeroo ta'e eti buga haji gabite tu la iranga ba to ko fa Sheikh Robe timbe ka salam madde Sheikh Robe ti yaati ka to konan ka ba ay la wana ma guddan gorsan le da ammo Sheikh galato mala to ko fa galato mada nu khaysa targamtani jama'an kan yako yoro man tan kalen sarati wala ba dedu wala ka kabamneti wanu ma khairi nu kamani fa khaysa turra shayni yoro sa gube la fa Ethiopia san khaysa ta en wajin nu khaysa targamu raf galato mi amalle yoro kan biran dabina namni dunku walgaha yo namni wa ambeni nu khaysa jirani wa mabira hasbenu takana mahamanna takawa ma ballesina akano farajinna Sheikh adalaga kanat jabada yorote son guba rabbi gizasni akhafalu shayni la andu fanti kana ka hetani ko ko targamun gari rabbin umri sin haleresu amalle isinatur siso sini hala amalle jiru wana ko targamu amin inshallah awasa ke na fayyadu ma wonni nu baranne fille ganama subi karane kino darasa argitani jirtani famin ammuma borsa fi shali ufirra la fakenne egala fakenne ammo kursittu accintarre waawasu makenna kana fayyanna jenneti inshallah rabbi nu adan desisu agaru hin nu kesa jirtu min da rabbu makenna raha sabata kana bar nama tok dalagan nu arka bad dalagana argin kamne dalagun barbachisa na dagetin kamne dalagun barbachisa duniya dani miti ilmi rabbu mafjach min da takamale hirregatte hojette rabbin akirati walisi qab namni arda duniya am bitachuf jede ammo ilmi kan فما له في الآخرة من نصيب ربي قودة دون آخرة كيسا قودة تكن كبو ربي نمانجا يا أكيمي لالتي قودة آخرة كيسا كبو ربي نمانجا خناف إن شاء الله أغروهين نكيسا جرتو أغروهين والبدن أغر ربي النبي سيبكم سوي وليكني نجد شورا بربادي شبكة بيتوبي اللين بيتني نكبا ديبيا ربي نو أغر كاروتانا اللين جيا كس إن شاء الله بارك الله ajibure galatame abshir gafta ito ko la rambu gafta kiti rabu khalega gala wal wayrata wal gafanne dini na ma nagi samo taharatin ulama ko na du wal darasat ito ko tanan dini na ma mal jetet fakanya fer ko udu atte salata dem tu kawasi talarani wa kana koren warante dini siraya dini na ma kun tahara mo nagi sa da makati ti salata mo kam di kata dem te gafi da mire gafile على قول أكثر قول علماء تتي دير نجس شكين قبكم ديني نجس ما نجسا غرو ودو أديغا صلاة كيسايوتي كو كسيدي قطاتي ديني تكو نمان توجان ديني تكو نمان تو ديني بائن ودو أني ديغا جان نجسا وليغل ديني تكو يو كسير أرغم تاتي وما صلاة ديني قد يو تاوتاتي بي وداد وليغل أكا جايبت وليغل غلطوما جزاك الله خير شبكان كي رجيسي سمت
Hila geessi akka gaarii dhagee jira. Ayyee faamiin maal ta'e eessa badeen? Faami kan jagaatu ayyee nama jara kan ngajin bojo. Wani kaadi recharge godhu ture. Kaadi gutachuu ture. Ayyee galatame. Tuufi kingi tuufi. Allah ya rabbi imamoti zalalan baditena ala kunendo atumtime nuwararami jashini ken ayebo kinglo Shekaroge akam jitandega. bareda jira akagari jira bareda jira kunon gartu Alhamdulillah baga jiraatan umri rabbi sana reesu ani gaafii kan qaba. Ayyee. Waa'ee zakaarratti ani kan jiraadhu biyya namaati. Garuu maallaqa baankirraa hin qabu ammoo lafaan bibbitee qaba. Lafa sanirraa ni kan nama zakaan. lafa yoo ittiin naggaadde lafa yoo jireenyaaf ammoo keessa ittiin ba'u jireenyaaf hoo bitatte yoo ittiin lafa naggaaduuf lafa ittiin naggaadde hin baya'ee birri irraa baafta. Kan wayita kam Tokkollee gurguree beeku gurguree mandira. ka gurguraati waan bittee yoo ka keessa galuuf taate homaa irraan baafta. Nigdiidhaaf hoo taate birri irraa baafta birri deebistee. Akira waan amma ittiin gurguramuu laaltee birrii sanit deebiftee birrii sanirraa baafta. Yoo ittiin lafa naggaaduuf taate birrii ittiin naggaaddu lafa ittiin naggaaddu. Yoo lakki lafa ittiin naggaaddu miti bittee lafuma kaayatuudhaaf irra jireenyaaf taate irraan baaftu. Waliigalee na fakkaata. Waliigalee jechuun wanni kun bakka lama moo sadii garuu fuula duraaf gurguruu fi yaada qaba malee ammaaf hin gurgurre bitee. Miskin jadi Syamini bro. Gana awit nagad tuufi ayya abba Facebook tuufi. Abba Facebook tuufi gide sheni deebisa bro da yero kam. Abba Facebook Ayye yero kam. Alaikum salam wa barakatuh. Kam nagaa jirtu? Nagaa fayyada. Haa sheeka keen. Gaafii de tuufi abba Facebook. Okay, gaafiin kiyya waa'ee nikaa kanarra jechuudha. Ayye. Itti fuufi tuufi dafi. Dafi kaas. Aguma turan turanii waliin amma guyyoota illee torbaan illee taaniit manoo ni kayyatan hin ta'a. Hin ta'u bishaan irratti ni kenni hin jiru. Istibraa garaatu laalama. Bishaan san irratti ni kenni wayiitu hin jiru. Harruma waliin rafaa torbaan turaa bulii kudhan turaa ni kaanaayidhaa jechuun hin jiru bishaan irratti. Ittifaaqa kun walii gala ni kenni ni dhamu. Istibraa garaa jedhame. Yoo itti dabalame yoo garaa qulqullooyte hoo adda turanii yoo garaa qulqullooyte hoo irraa turanii gariin hin hidhamtu jechuun jira yoo garaan eega garaan qulqullaa'e addaan turanii eega garaan qulqullaa'e bishaan isaa sun hurmata hin qabu jaan bishaan isaa sun yoo ka ulfeessullee taate ulfi irraa argamu sun hurmata hin qabu diqaalaadha jaan eega deette yoo qulqullooyte nikaa hiruun danda'ama yookaan yoo so ulfayyuun tahin bishaan sanirraa yoo qulqullooyte hiruun danda'ama kilaaf aksarri garuu warri ulamaa tawbaatu hubatanii tawbaa shartii sadi qabdu saniin numa hidhama jedhan gariin iniin uyyuu je ka hidhatellee istibraa garaati garaan qulqullaa'e eega ammallee deettee qulqullooyte eega hidhate maa hidhatteen jennuun hin koman maaliif jennaan gara ulamaa'iin goran hedduun ulamaa'iin garana goranii si galee Okay, naagale gaafii lammataa gaafii tokko. Lala galatoomi gaafii takkuma namoota galatoomi gachee tuufi السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Hedduu takka galatooma gaaffiillee jabaa akkasii waan qabu yoo sheekni adarratti haqanan ijeetumaan gaafachuu barbaade irreedduu waan gartee namoota wallaalaa bira fudhatama qabutan gartee shari'aan mormitu
dubbii gandummaatan gartee sammuu nama naanneessitu irraa meeshaa inni waanu dubbatanii namoonni tokko tokko osuma darasaallee ta'ee osuma sheekallee ta'ee gandummaa tana leellisan maal jechuudha shari'aan akkamiin laalti nama gandummaa leellisoo kan akkamiin laalti mee shari'aan waa afur rasuulli rabbii waa afur aadaa jaahiliyyummaati waa afur afran san keessa ufdhaadu zarummaan ufdhaadu gandummaan ufdhaadu aadaa jaahiliyyaa waa afur aadaa jaahiliyyaati dubartiin jaarsa irratti booyu dubartiin nama du'e irratti booyu eebadee san keessa afran san keessa ufdhaadu gaaf tokko abiidarri kuma jagalcha nama wayii tahaati ta'e akkanaa jeen eebesee jennaan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam abiidarri si keessa bar amrii jaahiliyyummaatu si keessa jira jeen amrii warra duraanii warra wallaaltota duraanii sun si keessa hin baane jedhanii abiidarriin jedhanii bar radiyallahu anhu wardaa taati te akkana je tagusa akkana tazari akkana taati te akkana je nebis ega kana abizari wanje kallicha wamet abbo boko arditi matanset biye irratti matanset boko ardi ufi jala ciise asira na dhaabadhu je sigale abizari tujani bar radiyallahu anhu warda ulfina wali beyti walaibesun ganda walqodun zarumma namalletini an kazari akkanati jechuun ufdhaadun aadaa jaahiliyyummaati kanaaf nuti rabbiin ammallee qabaa'ila nu godhee jira kifla gara jedhanii aanaa nu godhee jira qabalee nu godhee jira maaliif akka nuti wal beeynuufi malee akka ittiin wal dhaannuufi miti wal dhaat ittiin ufdhaadaa nuun hin jenne rabbi maal je ittiin wal baraa wal beekaa nuun je rabbi litaarafu nuun je akka isin wal beeytaniifi ebaluutu ka gosa akkanaati ka aara akkanaati jettaniifi malee ittiin ufdhaaddaniifi miti rabbi nuun jedha kanaaf rabbi nu haa beeksisu jennaa ganuma jenna ka nama hedduu gaafii gaafata qacheegi jenna Hamza tuuf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. السلام قالتو ما واحد سنر برتا جرا أستاذنا قافي كانت ندرسنا من قافات الرمام مركني فتشو في واحد حقيقة دائما ويتدلتو ديرر لما كلاني دبرت راتكا دائما كنا ويت أمري تهو راغدون دندما لما موتوك رامري راغدون دندنا كيكا حقيقاني اولا رسول ربي عليه الصلاه والسلام المولود دلتان كن نمني دلتكن مرهون بحقيقته جان قبما حقيقه اسات جچون تفسير ريسا غيا قياما شفاعه الراهي دم جچو شفاعه سن الراهي دم جچو يوران كلامي شفاعه الراهي دم جچو ده تفسير ريسا كان واجب ما واجبا مت سنه مؤكده nama aftami irratti waajiba jechu jira qooliin ulamaa'ii nama aftami irratti waajiba jechu jira garuu sunnaamu akkadaadha dhiirarraa mootiniin lamatu baya jechuun caalaa yoo barbaadde jechu takkallee hin danda'am afdala jechu lama jechuun irra caalaa yoo barbaadde jechu dhiirarraallee takka durbarraallee takka irra caalaa yoo barbaadde dhiirarraa lama jechu inni ammootin yoomirraa kalama jennaan bulii torbaffaa dhalatee bulii torba irra caalaa yeroo san ka bulii torbatti irraa kalamu san hanga yoomiiti jennaan hanga gaafa ballaguutitti yoo ballage irraan kalamu haga gaafa ballaguutitti namootan ballagii walitti sangaa irraa kaluu hin danda'a dibicha nama shayyoo qabaate wali kabe jaayoo qabaate torba yoo qabaate wali kabe sangaa tokko irraa gorra uudha danda'a nama ijoolleen ballagin gaafa ballay daqiiqaa wayiitu hin jiru kaduutallee irrumaana wanni goota irrumaana galte
Sigale dhiirarraa takka dubartiirraa takka caalaan garuu dhiirarraa lamuma hoo goote irra caalaa yoo barbaadde sun. Dhiirarraa lama jechuun irra caalaa yoo barbaadde jechuudha. Yoo amrii ta'e amrii yoo ta'e. Tokkuma bara amrii ta'ee jiraatee haqiiqaan haqiiqama. Eewwaa dhiirarraa lama jechuun irra caalaa yoo barbaadde jechuudha. Ittuma bareeda. Caalaan garuu bulii torbatti dhalatee bulii torbatti irraa gurra iberi. Tube. Hadiisni bulii torba gaafa bulii 15 gaafa 21 jedhu da'iif. Aga 21 jedhu da'iif. Kas. Gaafii takkan qaba gaafii xiyyeeta namee naaf illee deebisii nama wayii tokkootu jaartiidhaan wal dhabanii jaartii isaa tana sadeenitti hiikee jeeni bultii lama booda ifumaa irratti dawwalee rajaatu jee deeffatee hanga ammaa waliin jiraachaa jira. Namni wayii tokko immoo rajaatuun akkanaa hin jirtu. Rajaatuun yookiin sheeka yaammatanii namarratti gartee rajaatu jedhanii eegasii jiraatan malee yookiin niqaa haarotti godhatan malee rajaatuun akkanaa hin jirtu jee. Rajaatuun tun sheekarratti rajaatu jedhamoo ofumaa rajaatu jee deeffatee waliin jiraatan akkami. Ka akka isiin jedhe san atuu rajaatuudha jedhiin atuu rajaatu nama tammaan keetuu jedhiin. Sheekarratti kasiin jedhe sun atuu rajaatuudha akkuma jirtu jedhiin. Awwalaan sadiin sagadhiise jechuun qawlii afurtu keessa jira ulamaa irraa qawlii afur. Sadiin sagadhiise jechuun jechatan. Jechi bareenni qawlii ulamaa'ii afurii kanarraa jechi bareenni sadiin sagadhiise jechuun dubbatuun afaaniin haraama takka taatee argamti. Garuu haraama takka taatee namaa lakkaayamti. Qawlii afurii kana keessa qawliin bareeda siimaa jira. Qawliin bareenni haraama takka taatee argamti. Rajaatu jechuun takka taatee egaa argamte iddaa sadii eeggatti achirraa. Iddaa sadii jechuun dhiiga dubartitti dhufu gize sadii xuurii sadii eeggatti. Osoo xuuriin sadii irraa dhumii yoo deeffate jaartii isaati isii dhageessisuuyyuu naagale isii dhageessisuuyyuu qabu adda taa'ee deeffadhe jechuu danda'a. Isii dhageessisuun shartii miti waajibaa miti. Isiiyyuu hin dhageessisin. Adda taa'ee jaartii hiikuu danda'a. Osoo isiin hin dhagahin adda taa'ee deeffachuu danda'a. Osoo isiin hin dhagahin amma sii galee. Daagalee jiree. Sheekarratti jechuun sun innuu rajaatuudha jedhiin namtichi akkuma jirtutti rajaatuudha innu. Eessaa qara'een? Eefarri kaan akkanaa hin jiru namarratti gartee rajaatu jedhanii deeffatan malee haaraan dalaguu jirtanii. Rajaatuun adda teettee osoo isiin hin dhagahin rajaatu hanjaartii xiyya deeffadhe jechuu hin dandeetta deeffame. Nikaayallee xalaaqallee adda teettee xalaaquu dandeetta. Osoo isiin hin dhagahin hanjaartii xiyya xalaaqeettee adda teettee xalaaquu dandeetta xalaaqamte. Adda teettee deeffachuu dandeetta deeffamte gumate Chelsea. Jazakumullah khairan sheekha hedduu nu galatoomi waan tana beektaa hedduu irratti wal falmine naa hedduu galatoomi. Galatoomi bareeda. Abbaa feete gaafadhu abbaa feete. Waan kitaabaa malee sheekaan hin haasa'u. Ra'ayii kiyyarraa hin haasa'u. Waan kitaabni jedhe malee hagana takka basmala irraan bu'u. Yaa sheeka nama takka ol naqeetiin sanbooda du'aa nu goota. Sanbooda ni goolamnaarraaf. Dadhabee boon. Du'aa nu godhe bakka du'aa nu godhe. Maganii yoo barbaadde qaayidaa si karaana jedhi. Alaa kulli haal hedduu warri nagalchaa jiru jira. Hin dadhabne uummata keenya sa'aatii nuu kenna waf jennee jirra. Sa'aatii akka ganama subii baanee hin beeytaa faami. Waa sa'a halkan sa'a 10 irraa yookaan 9 irraa wayii wanni jenna. Hanga ammaa jirra halkan sa'a 9 irraa. Boru ganama ti deebina boru ganama sa'a akkana inshallah rabbi jee itti mana kana fooloo godhaatii kotta laayifii jirra sheekni roobe inni argama sitti gaafilee namoonni irra carraan akkatiin boru argachuu dandeessan. Sheeka du'aa inni rakkoon qabu. An sheekaan roobe waan kitaabni jedhu sarara gadi dhiisu. Miskiin jee shaamini bro. Sarara takka kana irra yoo ammoo wallaaleen beeku siin jedha dirqama qabama. Waan hin taane si oofa guyyaa kiyamamaa gaafatama hin beeku. Baradhee itti gaya. Si galee?
garuu kitaaba irraa bu'anii namni akkanaan kitaaba malee aqliin itti deemuun hin ta'u. Naqliidhaan wanni naqalu. Naqliin taa malee aqliin hin deemamu. Kitaaba rabbiitti aqliin akkana ta'uun ooltuun hin dalagu. Jecha ulamaa'ii jecha irratti jedhan hadiisa bitattee kitaaba irraa quraana irraa bitattee akkam hadiisa irraa akkam eeganaa ijmaa eeganaa qiyaas kumti afreessoon qiyaasa jechuutu maal ilhaaqu far'in bi aslin li illatin tajma'u baynahuma fil hukmi jedha. Kana masalaa warra usula fiqiiti ka warra usula fiqiin karaana arkaan afur qaba qiyaas qaa'idatu jira qaa'idaa tam jala galti. Akkanaan callisteetiin waan tokko namni si gaafate akkana ta'uun ooltuun hin ta'u. Awwala taswiira godhatta alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi jedhan. Alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi biirii buleen katabat. Hukmii godhuuf awwala waan tokko taswiira godhatta wanni kun akkamii bada. Kitaaba irraa hoo akkami hadiisni hoo akkami ijmaa'ni hoo akkami qiyaasni hoo maal qaa'idaan hoo maal jettee waa jala galfatta. Yoo bakka kanan beekinitti hoo wafooqa kulli ilmin adiin mara warra beekaati ol beekatu jira. Nama beekan gaafatan mara warra beekaati ol beekatu jira. Hatta haga beekumsi rabbitti geettutti. Kanaaf woo agaafattan anaayyoo miti ani beekumsi kiyya xiqqaadha. Nama waa kitaaba keessa gadi bu'ee beeku gaafachuun barbaachisa. Kitaaba keessa gadi bu'ee taftiish fattashee addaan jedhu beekuun barbaachisaadha uummata keenya. Sheebaloo akkana waan namni akkanaa naan jedhe rajaatu warra keessa waamtan malee maal jechuu mee kun takkaa dhageenye. Kanaaf uummata keenya waa beekuu ni barbaachisaadha. Kitaaba ammootiin fattashuun barbaachisaa. Ijoollee colle jira. Ijoolleen kitaaba halkan addaan hin baane. Ta kitaaba rabbii waliin geettee kitaaba kan usula fiqiirra waa heddurra matni afran dhiiftee sunanallee sayyeeyni karaatee amma sammallee tirmiizii bukaarii abii daawudiin ibnu maajaa waliin ga'ee jira ummanni qaldii kanaa miti ilmiin taphaa miti ilmiin akkuma ani asirra taa'eetumaan uma argee haasa'u kanaa miti ilmiin taphaa miti. Kanaaf rabbi barakaa isinii haa godhu inshaallah rabbiin ganda jannataatti walitti nu haa qabu. Ramadaanni dhufee nama ramadaana kanaafillee qophaa'u rabbi nu haa godhu. Ramadaan ammoo nyaataan hin qophaa'an shorbaa miti ruuzaa miti timiraa miti wanni ol ka'anii akka magaazinaatti ol galchaniitiin wanni jedhanii istighfaara araarama nama zannii qabdu walitti ammoo keessattuu yeroo ammaa kana nama zannii qabduun zannii deebi'uudha. Hedduun nama ammoo teneen ramadaanni akkanumaan rabbiin namarraa hin qeebaluu dalagaan akkanumaan namarraa ol hin deemtu haala zanniin jedduu kenna jiruunillee ollaan akkam jira jechuuf laali abbaa faadhaan akkam jira jechuuf laali obboleessaan akkam jira jechuuf laali. Kanaaf nama walirraa of fuudhu rabbi nu haa godhu nama walirraa of fuudhu rabbi nu haa godhu. Faamii mana keellee hedduu kitaaba itti haasoinee hadiisa nabii itti haasoinee gaafii takka lama haasoinee mana kheyrii rabbi haa godhu gurbaa shabaaba kheyrii rabbi si haa godhu bakka kheyriitti rabbi si haa argamsiisu. Hedduun nama bakka kheyrii kana hin jiru yeroo ammaa sa'aatii kanatti bakka hedduu bakka muuziqaatti argama. Mana kheyrii haa godhu shaneetiin rabbi haa godhu. Ilma sirraa ammoo achii wacusan ilma sagalee isaa amma dhageenyu kana ilma hikmaa rabbi haa godhu. Ilma diin rabbi si haa godhu. Ilma hikmaa rabbi si haa godhu. Ilma diin rabbi si haa godhu. Ilma fahmii rabbi si haa godhu. Ilma hikmaa rabbi si haa godhu. Ilma biyyi eedu rabbi si haa godhu. Abboo ilma diin rabbi si haa godhu. Ilma diin rabbi si haa godhu. Umrii rabbi si haa kaa'u. Umrii rabbi si haa kaa'u. Jaartii fi jaarsa warri jaarsaaf jaartii wallolli jedduu jiru rabbi araara haafi jedduu keessan jaalala rabbi haafi jedduu jeessan jaalala rabbi haafi waldhabbii jedduu keessanii rabbi haa kaasu waldhabbii jedduu keessanii rabbi haa kaasu. Numa maraa ilma hikmaa qabu rabbi nurra haa baasu. Ilma faayidaa qabu rabbi nurra haa kaasu. Rabbi nurra haa baasu. Ilma faayidaa qabu rabbi nurra haa baasu. Waan nuti jenne rabbi nu haa dhagahu. Waan nuti jenne rabbi nu haa dhagahu. Iyyannoo rabbitti olii jenne rabbi nu haa dhagahu. Walitti qabee rabbi nu haa kennu. Hajaan teessan taate rabbi nu haa jedhu. Hajaa teessan argattan rabbi nu haa jedhu. Argattan nabiraa kaatan rabbi nu haa jedhu. Argattanii kaatan rabbi nu haa jedhu. Ramadaana kan waan takkaa ittiin hin milkaa'in rabbi keessa nu haa milkeessu. Waan takkaa hin milkaa'in keessa rabbi nu haa milkeessu. Ibidda jalaallee rabbi nu haa baasu. Gala keenya rabbi haa tolchu. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتهم شيخا روبي ادو قالتهم جزاكم الله خيرا. خيسانا اسويد ان شاء الله رب جيتي قالنا ترى عندي خيسانون ونزل جرتن ويا غاري كبادا